1.2.8 rationalization. Amma immoo kan nuti ilaallu rationalization dha. Maal akka ta'e ilaalla. In calculating this, the first step is to find isa kana calculate gochuudhaaf jechuudha. Jalqaba irratti the first step is to find an approximation of radical 2. Jalqaba irratti maal godhuu qabda? Radical 2 kun kan inni itti dhiyaatu beekuu qabda jechuudha. Find godhuu qabda in reference book or other reference materials. Maal irraa barbaaduu qabda? Reference book irraa yookiin ammoo meeshaawwan referensii garaagaraa irraa barbaaduu qabda jechuudha. It is radical 2 kun maal nuuf kenna? Isa kan nuuf kenna. In the calculation of 1 over radical 2, 1 is divided by 1.414214. Kana jechuun waanii maaliif irraa radical 2 jechuun isa kana waan ta'eef haala saniin maal goona? Divide goona jechuudha, which is a difficult task. Inni kun ammoo maal gochuudha? Tokko tuqaa afur, tokko afur lama, tokko afur isa jechaa deemu kana lakkoofsa kanaaf hiruun maalidha? Difficult dha jechuudha, ulfaataadha. However, evaluating radical 2 over 2 as isa kan ammoo evaluate gochuun is easy dha jechuudha. Lakkoofsa kanaaf hiruun evaluate gochuun salphaadha. Garuu ammoo lakkoofsa deesimaalii baay'ee ta'e wayiitiif hiruun ulfaataa jechuudha. Kanaafuu mala maalii fayyadamuu dandeenya isa kana? Since 1 over radical 2 is equivalent to radical 2 over 2, how jedha? You see that in order to evaluate an expression with a radical in the denominator. Isa kana akan jalqaba irra jiru kan haala kamiin kanatti equivalent goona? Haala kamiin isa kanaan walitti siiqsuu dandeenya yookiin wal qixxeessuu dandeenya jedha. Amee isa kana ni ilaalla jechuudha. You see that in order to evaluate an expression with a radical in the denominator, first you should transform the expression into an equivalent expression with a rational number in the denominator. Radical yoo kan denominatorit akka denominatorit kan dhufu taate denominator jechuun maalidha? Waamsisaa jechuudha. Denominator jechuun ammoo waamamaadha. Akka denominatorit yookiin ammoo akka waamsisaatti yoo kan dhufu taate radical lakkoofsi radical jala galee. Kanaafuu maal goona? Jalqaba maal godhuu qabna? Lakkoofsa radikalaan jiru san gara rational numberitti transform godhuu qabna jechuudha. Kana jechuun inni kun akkuma argaa jirru jalqaba irratti radical 2 dha. Sanbooda ammoo deebisnee maalitti jijjiirree gara rational numberitti jijjiirre. Haala kamiin akka jijjiiramu ni ilaalla jechuudha isa kana. The technique of transferring the radical expressions from the denominator to the numerator is called rationalizing the denominator or changing the denominator into rational number. Teknikiin mali nuti radikaala gara denominatorii irraa gara numeratoriitti jijjiirru kun maal jedhama? Rationalization of denominator jedhama jechuudha, yookiin ammoo denominatorii gara rational numberiitti jijjiiruu jedhama jechuudha. The number that can be used as a multiplier to rationalize the denominator is called rationalizing factor. This is equivalent to 1. Lakkoofsi kan nuti ittiin baay'isaa jirru kun yookiin ammoo rationalizing godhaa jirru kun denominatorii kana gara rationalitti jijjiiruudhaaf ittiin baay'isnu kun maal jedhama? Rationalizing factor jedhama jechuudha. Innis gara maalitti siiqsama? Gara tokkootti wal qixaataa jechuudha. Tokkoon equivalentidha. Kana jechuun isa kana haala kamiin jijjiiruu dandeenya? Ruuliiwwan isaa ni jira jechuudha. Ruuliiwwan ni ilaalla. Isa kana jijjiiruudhaaf 1 over radical 2 kana maal jennee jirra? 1 over radical 2 difficult jennee jirra. Maaliif? Inni kun radical 2 kun isa kana ta'a waan ta'eef tokko kanaaf hiruun ulfaataadha. Garuu ammoo radical 2 kana 2 dhaaf hiruun ammoo easy dha jennee jirra jechuudha. Kanaafuu haala kamiin garas jijjiirraadha wanti nuti hubachuu qabnu. Maal godhuu qabna? 1 over radical 2 dha. Kanaafuu isa kana gara 2 over radical 2 over 2 jijjiiruudhaaf maal goona? Gubbaa fi jalallee isa kanaan baay'isnaa jechuudha. Radical 2 kanaan kan as jiru kanaan baay'isa. Kanaafuu baay'isuu jenneeni radical 2 over radical 2. Radical 2 over radical 2. Kanaafuu inni kun maal jechaara? Equivalent to 1 jechaara. Tokkoon wal qixaa jechaara. Lakkoofsi nuti ittiin baay'isu kun rationalizing factoring kun. Kanaafuu rationalizing factoring isa kamii? Lakkoofsa radical 2 over radical 2 kan ittiin baay'isaa jiru kana. Kanaafuu lakkoofsi kun lakkoofsa wal fakkaataadha waan ta'eef radical 2 dhaaf yeroo hirruutti meeqa ta'a? Tokko ta'a. Kanaaf
equivalent jedhama jechuudha. San booda immoo kan gubbarraa kan gubbaatiin baay'ata waan ta'eef tokko baay'isuu raadikaal lama raadikaaluma lama ta'a. Lakkoofsi kamiyyuu tokko yoo baay'ate isuma ta'a waan ta'eef. Kun ammoo yeroo waliin baay'atu meeqa ta'a? Raadikaal 4 ta'a. Maaliif 2 fi 2 waliin baay'ata waan ta'eef. San booda immoo raadikaal 2 waan bahuu hin dandeenyeef raadikaal 2 jennee barreessina. 4 ammoo meeqa ta'ee ba'a? 2 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu maaliif nu jijjiiramee jira? Lakkoofsa kanatti nuuf jijjiiramee jira jechuudha. Raadikaal 2 over 2 argannee jirra. Kanaafuu seera kanaa fi kan biraatis ni jiranii isaan sanniin ilaaluudhaan maal goona baay'isnee argachuu dandeenya jechuudha. For instance, if radical n is an irrational number, then 1 over radical n can be rationalized by multiplying it by radical n over radical n equal to 1. Kana jechuun yoo kan radical n kun irrational number yoo kan ta'u taate, rational number yoo kan ta'u taate ammoo maalidha? Ni baha waan ta'eef uumaan rakkisu jechuudha. Garuu irrational yoo kan ta'u taate ammoo inni kun bahuu hin danda'u waan ta'eef raadikaal jalaa. Kanaafuu maal goona? Raadikaal n over raadikaal n dhaan baay'isa. Raadikaal n over n jechuun ammoo maalidha? Waanidha waan ta'eef. Waanidha wal qixa waan ta'eef. Kanaafuu inni kun raadikaal n over raadikaal n maal jedhama? Rationalizing factor jedhama jechuudha. San booda yeroo baay'isutti maal arganna? Isa kana gara rationalize godhisu nuun jedhamee raadikaal n over n arganna jechuudha. Rationalize the denominator in each of the following. Isa kana ammoo rationalize godheedha. Kanaafuu mee jalqaba irratti maal haa ilaallu? Lowii yookiin ammoo ruulii isaa haa ilaallu. Maaliif ruulii yoo hin beekin hojjetuun waan nama rakkisuuf isa sana haa ilaallu. Jalqaba irratti ruulii hubatuu qabda waan ta'eef. In general, for any non-negative integer, non-negative lakkoofsa negative hin ta'in wayii, integerii negative hin ta'in wayii a fi b akkasumas b ammoo different from 0 yoo kan ta'u taate. Kana jechuun isa kana jechuun raadikaal kun lamaaniifuu ni dhaabata jechuudha. Kanaafuu raadikaal a over raadikaal b dha. Kanaafuu maal godhuu qabna? Inni kun akkuma argaa jirru denominatoriin maalidha? Yookiin ammoo waamsisaan raadikaalidha jechuudha. Raadikaalii waan ta'eef maal godhuu qabna? Gara raashinaal nambariitti jijjiiruu qabna. Yookiin ammoo biin kun isoo maal ta'e? Isoo biin kun irraashinaalii kan ta'u taate. Kanaafuu maal godhuu qabna? Isa kana jijjiiruudhaaf raadikaal a over raadikaal b kana jijjiiruudhaaf maal goona? Baay'isuu jennaan. Kamiin baay'isna? Kan jalaa kanaan raadikaal b over raadikaal b over raadikaal b jennee haala kanaan baay'isnaan jechuudha. Kanaafuu inni kun waliin baay'ataa maal ta'a? Raadikaal ab a times b jechuudha. Raadikaal ab dha. Kan jalaa ammoo yeroo waliin baay'atu raadikaal maal ta'a? b square ta'a jechuudha. b times b square dha waan ta'eef b square ta'a. San booda isa kana jechuun ammoo tuun raadikaala kanan balleessi. Kanaafuu maal ta'a? Raadikaal ab over b ta'a jechuudha. Inni tokko seerri isa kana. Kanaafuu seera kana fayyadamuudhaan seerota biraattis itti dhufnanii jira. Isaan sanniin fayyadamuudhaan maal goona? Rationalize goona jechuudha. Kanaafuu a irratti ammoo haala kamiin rationalize goona haa ilaallu. A irratti fakkeenyaaf isa kana kanaafuu akkuma argitan raadikaal 3 fi raadikaal 5 maalidha? Irraashinaal nambaridha. Bahuu hin danda'anii jechuudha raashinaal ta'anii. Kanaafuu rationalizing factoriin meeqa ta'uu qaba? 5 over 5 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif 8 hin baay'isuu hin qabnu. Maaliif 8 tun waan maal taateef waan raashinaalii taateef kan nuti jijjiiruu qabnu raadikaal 5 dha waan ta'eef gubbaa fi jalallee maal godhuu qabna? Raadikaal 5 dhaan baay'isuu qabna. San booda yeroo baay'isnutti 5 jirti. Haala kanaan akkuma argitan maaliin baay'isna? 5 over raadikaal 5 over raadikaal 5 dhaan baay'isna. San booda 5 akkuma jirtutti kanneen lamii yeroo waliin baay'isnu 3 fi 5 15 ta'a jechuudha. Raadikaala 15 inni kun 8 as jirti. 5 baay'isuu 5 ammoo 25. 25 jechuun ammoo maal ta'ee ba'a? 5 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu 8 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 40 ta'a. 8 baay'isuu 5 40 ta'a. Kan gubbarraa ammoo meeqa? 5 raadikaal 15. Haala kanaan jira. Kan jalaa ammoo 4 baay'isuu meeqaati? 8 baay'isuu 5 jechuudha. 8 baay'isuu 5 kana jechuun ammoo 40 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal godhuu dandeenya? 5 balleessuu dandeenya haaluma jiru yookiin ammoo inni kun 40 san booda 45 tokko 5 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu 8 nu hafa waan ta'eef raadikaal 15 over 8 jennee haala kanaan hojjechuu dandeenya.
B irrattis haaluma saniin baay'isuudha. Meeqa ta'a yeroo baay'isan 6 raadikaal maaliif raadikaal 6 raadikaal 3 over raadikaal 3 dha waan baay'isnuufi. Kanaafuu maal ta'a inni kun kan gubbaatis kan jalaatis gara lamaan iyyuu maaliin baay'isna raadikaal 3 over raadikaal 3 dhaan baay'isna. San booda inni kun meeqa ta'a yeroo haala kanaan waliin baay'isan lakkoofsa wal fakkaata raadikaal lamaanuu heerumaa badee meeqa ta'a 3 qofa ta'a jechuudha lakkoofsi kun 3 qofa ta'a kan jalaa. Kanaafuu kan gubbaa immoo 6 baay'isu raadikaala 3 ta'a jechuudha. Deebiin B irratti isa kan ta'uu qabaata. Kana jechuun ammoo salphisuu dandeenya waan ta'eef 6 yeroo 3 meeqa ta'a 2. Kanaafuu 2 raadikaala 3 ta'uu danda'a jechuudha. 2 raadikaala 3 haala saniin kana yeroo salphisnutti. Inni itti aanu ammoo C irratti haala jalqaba baay'isnaa turreen hin baay'isnu jechuudha. Raadikaal 2 yookiin ammoo square rootii miti waan ta'eef inni kun cube rootiidha. Cube rootii ammoo haala ittiin baay'isnu haa ilaallu. Asis seeraan hubatuu qabdanii the rationalizing factor is kanaafuu rational factoriin kan C kanaa maal ta'a jalqaba irratti gaafiin nuuf kenname isa kana waan ta'eef isuma kana jechuudha. Rational factoriin isaa kam ta'a kanaafuu asitti seeraan ilaala. Inni kun raadikaal 3 dha. Cube rootiidha jechuudha. Inni kun cube rootiidha. Kanaafuu lamaa sana ammoo maal godhe square godhe. 2 square godhe jechuudha. Kana jechuun osoo amma asitti kun 4 ta'ee kan amma asitti 3 hin jiru kun kan 4 ta'u taate maal goona 2 reessuu 3 jennee barreessina jechuudha paawarii isaa. Kanaafuu asitti haaluma salphaa ta'ee waan isin raawwatuu qabdan yoo kan fakkeenyaaf wanti raadikaala keessatti barreeffamtee jirtuun yoo kan 3 taate 3 yoo kan taate lakkoofsa isaa gadi kan itti aanee dhufu san 2 goona. Yoo 4 taate ammoo 3 goona. Yoo 5 taate 4 goonee haala saniin gara lamaanuu baay'isuu qabna jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'isnutti isa kana jechuun ammoo maal jechuudha? Kun maal jechuudha? Kana yeroo hojjennutti inni kun 2 square jechuun 4 ta'a jechuudha. 4 ta'a. Sababni nuti isa kana fudhannuuf immoo maaliifi raadikaal third root of 2 times third root of 4 meeqa isa kana yeroo waliin baay'isnu 8 dha. San booda 8 ammoo yeroo bu'u 2 ta'ee baa waan ta'eef kanaafuu maal ta'uu danda'a? Inni kun sababa maaliitiif isa kana fudhachuu dandeenye yoo isa kanaan kana baay'isnu taate kan amma nuuf kenname kana lakkoofsa kana yoo kan baay'isnu taate meeqa arganna? 2 arganna waan ta'eef sababa saniif isa kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'isnutti haala kamiin baay'isna? 3 haala kanaan ni baay'attiin 3 raadikaal 4 dhaan ni baay'isna. Inni kun ammoo meeqa ta'a jennee jirra? Inni kun 4 dha. Kanaafuu inni kun ammoo 2 dha. Kanaafuu 4 times 2 8 dha. 8 ammoo raadikaala jala yeroo baasu meeqa ta'ee baa? 2 ta'ee baa jechuudha. Sababa saniif rational factoriin isaa isa san ta'uu danda'a. If a radicand itself is a fraction, for example radical 2 over radical 3, then it can be written in the equivalent form radical 2 over radical 3 so that the procedure described above can be applied to rationalize the denominator. Therefore, kanaafuu yoo kan maal ta'u taate raadikandiin itself raadikandiin lakkoofsi raadikaala jalatti barreeffamee jiru sun yoo haala kanaan kan barreeffamu taate bifa firaakshiniitiin. Kana jechuun raadikaal tun lamaaniifuu ni dhaabatti waan ta'eef haala kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. San booda ammas maal godhuu qabna? Dinominaatarii ammas jijjiiruu qabna jechuudha. Yoo haala kanaan kan barreeffamu taate dinominaatariin isaa 3 miti jechuu hin dandeenyu. Maaliif raadikaal 3 dha waan ta'eef haala kanaan adda baasuu qabna. San booda ammas maal godhuu qabna? Raadikaal 3 dhaan baay'isuu qabna. Gara lamaan iyyuu raadikaal 3 over raadikaal 3 dhaan akkuma argitan isa kanaan baay'isuu qabna. San booda yeroo baay'isnu ammoo inni kun raadikaal 6 ta'a. Raadikaal 2 times raadikaal 3 raadikaal 6 dha waan ta'eef kun ammoo raadikaal 9 dha. Raadikaal 9 ammoo meeqa ta'ee baa? 3 ta'ee baa jechuudha. Kanaafuu haala saniin isan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Isa kana ilaallee jirra. Haaluma saniin eksersaayisii kana ilaaltanii hojjechuu dandeettan jechuudha. Maaliif seera isaa kana haala egzaampilii kan hojjennu taate salphaadha waluma fakkaata waan ta'eef haala saniin ilaalaatee hojjedha. More on rationalizations of denominator. Exersaayisii kanneen keessaa immoo kan irra tare kanneen keessaa wanti isin dhibe yoo kan jiraatu taate karaa komandiitiin naaf dhiyeessa deebii isaa haalaan ittiin hojjetamu isiniif deebisaa jechuudha.
salphaadhee irra taraa jira waan ta'eef. More on rationalizations of denominators. You may have observed that the result of all of the above products are rational numbers. Ma ilaallee jirra productiin yookiin ammoo baay'inni lakkoofsota asiin olii itti ilaalle kunni hundi isaaniitu maalidha? Rational numberidha jennee ilaallee jirra. This leads you to the following conclusion. Using the fact that a minus b times a plus b maalidha? A square minus b square dha jechuudha. A square minus b square. You can rationalize the denominators of expressions such as isa kana haala kamiin hojjechuu dandeenya? You can rationalize the denominators of expressions such as kanniin where radical a radical b are irrational numbers as follows. Yoo haala kanaan kan kennamu taate ammoo maal goone hojjechuu dandeenya? Seerota kanniin fayyadamnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Yeroo kamitti? Yeroo radical b radical a isaan jedhanii kennaman kunniin maal ta'anitti irrational number yoo kan ta'an taate. Kanaafuu jalqaba irratti yoo haala kanaan kan nuuf kennamu taate isa kana haala kamiin jijjiirraa? Maayinasii jijjiirraa jechuudha. Gabaabumatti wanti isin hubachuu qabdan yoo asitti kan eda'u nuuf kennamu taate maal goona? Inni kun pilaasiidha akkuma argaa jirtan baay'isuu miti. Kan jalqaba ilaallee maalidha? Baay'isu ture. A radical b yookiin haala kanaan kennamaa ture. A radical b jedhee haala kanaan kennama waan ta'eef inni kun maal ture? A'n baay'isuudha waan ta'eef jidduu kana baay'isu jira. Sababa saniitiif A hojjetaan turre jechuudha. Kan B qofa hojjetaa turre. Garuu amma immoo maalidha? Pilaasii jidduu jira. Pilaasii fi maayinasiidha waan ta'eef yoo pilaasii ta'e maal goona? Oma jidduu isaanii jiru san maayinasii jijjiirree baay'isuu ni qabna jechuudha. Haala kanaan akkuma argaa jirtan inni kun maaliin baay'isnee jirra? A plus radical b jalqaba irratti. Garuu nu ammoo maal goonee baay'isneen? A minus goone bakka pilaasii ture minus radical b over A minus radical b jennee haala saniin baay'isnaan jechuudha. San booda tokko yeroo kanan baay'isnu isuma ta'a. Kan ammoo yeroo waliin baay'isnu A square minus b square ta'a. San booda inni kun squarein tun tan ni balleessiti. Kanaafuu A square minus b ta'e jechuudha. Yeroo ammoo hir'isuu ta'e ammoo maal goona? Pilaasii goonee hojjenna. Haala kanaanis lamaanuu yookaan wanti nuti asitti ilaallu raadikaala ilaaluu hin qabaannu. Yoo eda'uu fi hir'isuun jidduu isaanii kan jiraatu taate qoyyoo jijjiiruu qabna. Yoo hir'isuu ta'e gara eda'uutti jijjiirree hojjechuu ni qabna. Yoo ammoo kan eda'uu taate gara hir'isuutti jijjiirree hojjechuu qabna jechuudha. Example 2. Rationalize the denominator of each of the following. Denominator isaanii kana maal godheedha? Rationalize godheedha jechuudha. Kanaafuu A irratti akkuma arginu maal goona? Maal goone jennee jira? Pilaasitti jijjiiruu qabna. Kanaafuu isa kana pilaasitti jijjiiruudhaan haala kanaan hojjechuu ni qabna jechuudha. Kanaan baay'isuu qabna. Lakkoofsi nuuf kenname kana kanaan baay'isa. Maal gooneeti isa kana? A 1 minus radical 2 dha. Kanaafuu maal godhuu qabna? 1 plus radical 2 over 1 plus radical 2 dhaan baay'isna jechuudha. Kanaafuu shanii kana yeroo isaan baay'isnu meeqa ta'a? Haala kanaan isa kana yeroo baay'isnuunitti meeqa ta'a? Akkuma argaa jirtan maaliin baay'isna jirra? Radical A plus 1 plus radical 2 1 plus radical 2 dhaan baay'isaa irraa jechuudha. Kanaafuu shan maal godha? Lamaanuu ni baay'isa. Shan baay'isu tokko shan ta'a. Shan baay'isu radical 2 ammoo shan radical 2 jennee haala kanaan kenna jechuudha. Isa jalaatis yeroo waliin baay'isnu lamaanuu baay'atuu qabu. Inni kun jalqaba irratti foormulaa wayii ilaalee jirra. Innis maal jedha? Foormulaan san yoo kan ilaaltan taate kan jalqaba irratti nuuf kennamee jiru kan A minus B A plus B yoo kan ta'u taate A square minus B square dha. Kanaafuu isan fayyadamuu qabna jechuudha. Yeroo lakkoofsa kana nuuf kenname kana maal godhuu qabna? Lamaanuu hir'isuu goonee square godhuu qabna jechuudha. Kanaafuu haala sanii is kanas 1 square jennaan. 1 square. 1 square meeqa ta'a? 1 square isuma haala kanaan barreessina. Radical 2 tu jira bakka lamaan waan ta'eef radical 2 square. San booda inni kun haala kamiin hojjetamuu danda'a? Radical squarein tun maal gooti? Radical kan irraa balleessiti. Kanaafuu maal ta'ee nuuf hafa? 5 plus 5 radical 2 over 1 square jechuun waan hima waan ta'eef minus kun erga irraa badee maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana jechuun ammoo maal ta'a? Deebi'ee haala kamiin nuuf jijjiiruu danda'a? 1 minus 2 jechuun ammoo maalidha? Minus 1 dha jechuudha. Kanaafuu 5 plus
5 radical 2 over minus 1. Kanaafuu minus yaala kanaan jalatti dhiisuu hin dandeenyu maal goona kan gubbaatiin baay'isuu qabna jechuudha. Kan gubbaatiin baay'isne lakkoofsa kanaaf irraa yoo hin ramin haala saniin dhiisna. Kanaafuu lakkoofsi kun as pilaasii jiran barreeffamne waan ta'eef. Kanaafuu inni kun yeroo kanaan baay'atu minus 5 dha. Minus yeroo pilaasii kanaan baay'atu minus 5 radical 2 dha jechuudha. Over 1 dha. Kanaafuu tokkoof yeroo hirru isuma ta'a jechuudha. Haala kanaan deebinee isa kana argachuu dandeenya. B irratti ammoo the rationalizing factor is isa kana ta'a jechuudha. Rationalizing factoriin isaa haala kanaan gaafii yoo ilaaltan taate haala kanaan hojjannaan. Garuu ammoo amma asittis maal godhee jira? 3 fayyadamee jira jechuudha. Maaliif gara lamaan inni raadikaala waan ta'eef sadiis ni fayyadamna. Wanti nuti ilaallu maalidha? Qoyyoo buqqoof jijjiiruudha. Qoyyoo buqqoof jijjiiruudha jechuudha. Kan jalqaba irrattis kan jalqaba dhiisisan irrattis isa hojjenne homaa jijjiiramni inni irratti fidu hin jiru. Maaliif fakkeenyaaf yeroo baay'isuu sanitti sadii kana dhiisnee turre yookiin ammoo hojjennee yoo jennes deebiin tokkuma dhufaa jechuudha. Mee isin taa mul'isu gara lamaan inni hojjedhe. Mee isuma kanarraa meeqa baafadhee isin taa mul'isu raadikaal 6 kana dhiisee 3 over 3 raadikaal 2 dhaan isa nuuf kenname. Jalqaba irratti maal goone yeroo reef egzaampilii irratti ilaallutti saddeetii wayiitu jira 8 raadikaal maal jedhee jira garuu 8 ni dhiisne jechuudha. Kanaafuu yoo dhiisnee fi yoo fayyadamne maal garaagarummaa qabeessa jedhaa ilaallu. Kanaafuu maal goona jennee jira kanaan baay'isna jennee reef akka jalqaba irra hojjennetti raadikaal 2 dhaan over raadikaal 2 dhaan baay'isna. Yoo yaadattan maal isin jedhee ture kuni lakkoofsa as jiru kun raashinaaliidha. Sababa saniif isaan baay'isuu hin qabnu kan as jiru kana qofa baay'isuu qabna isin jedhe. Garuu ammoo homaa effektii hin qabaatu jechuudha yoo fayyadamnes yoo dhiifnes. Kanaafuu sadii baay'isuu raadikaal 2 3 raadikaal 2 dha. As maaltu jira 3 ni jirti. Raadikaal 2 waliin baay'isna meeqa ta'a? Raadikaal 4 ta'a jechuudha. Raadikaal 4 ammoo meeqa ta'ee ba'a? Kana maal gochuu dandeenya? Sadiin balleessuu dandeenya. Raadikaal 2 over raadikaal 4 jechuun ammoo meeqa ta'a? 2 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu deebii kan argannee jira. Mee amma ammoo lamaaniinuu baay'isnee haa ilaallu. 3 over 3 radical 2 times sadii ni laa baay'isnu amma sadii illee dhiisu 3 radical 2 over 3 radical 2 mee haala kanaan baay'isnee deebii wal qixa nuu dhufu moo hin dhufu isa jedhu haa ilaallu. Sadii baay'isu sadii meeqa ta'a? 9 ta'a. Sorry dhiidamii 9 ta'ee 9 radical 2 dha. Radical 2 waan jirtuuf ammas sadii baay'isuu sadii meeqa taati? 9 taati. Raadikaal 2 ammoo raadikaal 4 dha jechuudha. Kanaafuu maal godhuu dandeenya? 9 balleessuu dandeenya. Yeroo wal hirru tokko ta'a waan ta'eef. Kanaafuu raadikaal 2 over raadikaal 4 ammoo meeqa ta'ee baa jennee jirra? 2 ta'ee baa. Kanaafuu deebiin isaa tokkuma ta'e jechuudha. Yoo dhiisnes yoo fayyadamnes homaa rakkoo hin qabaatu. Kanaan walitti isiniif haa galuu barbaadeeti. B irratti sababa saniitiif maal goone gara lamaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haa hubattanii barbaadeeti B irratti. Kanaafuu maal goona isa kana yeroo baay'isutti maal goona isa kana maayinasii jijjiira. Pilaasii turte sana maal goona maayinasii jijjiirree waliin baay'isna jechuudha. Kanaafuu yeroo sadii lamaan inni baay'isna waan ta'eef raadikaal 6 fi raadikaal maayinus 3 raadikaal 2 dhaanis ni baay'isna. Kanaafuu sadii raadikaal 6 dhaan baay'isuu jechuun haala kanaan kaasuu dandeenya. Kan jalaatis lakkoofsota kan jalaa kanniinis maal goona waliin baay'isnaa jechuudha. Kanaafuu yeroo waliin baay'isnutti isaan sanniin kun akkuma argaa jirtan kanaaf kun bifa maaliitiin barreeffamee jira? A plus B fi A minus B saniin barreeffamee jira jechuudha. Kanaafuu A plus B A minus B yeroo jedhetti maal fayyadamne? A minus B maal ta'a jennee? A square minus B square isa kan ta'a jennee waan ta'eef kanaafuu inni kunis maal ta'a? Raadikaal 6 square. Raadikaal 6 square jechuun maal ta'a? Squarein raadikaal inni balleessee 6 ta'a jechuudha. Inni kunis maal goona? Kanas square goona. Akkuma argaa jirtan inni kun meeqa ta'a? Squarein tun kana yeroo balleessitu 6 ta'a. Kan gubbaa ammoo haaluma jiru waliin baay'isna waan ta'eef. Kan ammoo yeroo square goonu sadii yeroo square goonu meeqa ta'a? 9 ta'a. 9 ta'a. Lama ammoo
yeroo iskuweerii goone jechuun tun tan irraa balleessi waan ta'eef kanaafuu baay'isu lamaa ta'a. 9 baay'isu lamaa jechuun ammoo 18 ta'a jechuudha. 18 haala saniin 6 hir'isuu 18 nuuf ta'e. San booda amma maaltu nuuf hafe kana baay'isuudha kan gubbaa. 3 baay'isuu raadikaala 6 3 raadikaal 6 ta'a. Haala kamiin 3 times raadikaal 6 minus 3 times 3 9 raadikaal 2 dha jechuudha inni kun. 9 raadikaal 2 over 6 minus 180. Kanaafuu maal goona amma san booda isa kana yeroo hojjennu 6 hir'isuu maayinasii 18 meeqa ta'a? 3 raadikaal 6 minus 9 raadikaal 2 over 6 hir'isuu maayinasii 18 jechuun maayinasii 12 ta'a jechuudha. San booda maal goona maayinasiidhaan hin kennu jennee jirra jala. Kanaafuu maayinasii kanneen maal godhuu qabna? Maayinasii tana kan gubbaatiin baay'isuu qabna. Yeroo baay'isnutti haala kamiin arganna? Maayinasiidha yeroo baay'isu maayinas 3 raadikaal 6. Ammas maayinasii tana yeroo kanaan baay'isnu pilaasii taati. Maayinas taayims maayinasiin pilaasiidha waan taateef 9 raadikaal 2 over 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu san booda 12 tun akkuma argaa jirru kanaafis lamaaniifuu waan dhaabattuuf kanaafuu maal godhuu dandeenya? 3 kana sadiin tokko ta'a. 3 meeqa ta'a? 4 ta'a. Akkasumas kanas 3 yeroo goonu meeqa ta'a? 9 yeroo hirru meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu maaltu nuuf hafeera? Minus 1 6 yookiin ammoo minus 6 jechuu dandeenya. Minus raadikaal 6 nuuf hafee jira. Ammas pilaas 3 raadikaal 2 hafee jira. Ammas jalatti maaltu nuuf hafee? 4 dha jechuudha. Kanaafuu haalli kitaaba ittiin hojjete mee haa ilaallu. Haalli kitaabni ittiin hojjete haaluma kanaani, garuu ammoo lakkoofsa kana maal godhuu dandeenya? Wal jala jijjiiruu dandeenya. Maaliif? Inni kun poozitiividha. 3 raadikaal 2 jenneen haaluma poozitiivii isaatiin. Kun ammoo maayinasii waan qabuuf maayinas raadikaal 6 over 4 jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haalli kitaabni ittiin hojjete bakka wal jala jijjiireeti malee homaa rakkisaa hin qabaatu jechuudha. Inni kun deebiin isaa haaluma kanaan wal fakkaataa ta'uu danda'a. Kanaafuu deebiin isaa yeroo salphisnutti maal ta'a? Isa kana ta'a jechuudha.